Caffee daandii guddinaa dargaggoota caffee karra milkaa'inaa gaggeessota caffee jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuun sooraan isaa faraa hundeeffame waan ta'eef anis kana hundee gadi fagoo dameen babal'atee waggansa cimaa fi hayyuudhaan dhaabbatee ijjiitti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneera amma namaa taanee dhugaan badhaafamnee qabeenya uummataa tokkorraan hir'ifnee halkanii fi guyyaa cinaachi nuun ciifnee waadhaaf hojjannee dhalasaas guddifnee daandii guddinaa dargaggoota caffee karra milkaa'inaa carraa hojii guddaa tasgabbii gabaa keessatti sabaa gaariitiin toora jamoo kan gochaa kan jiruu fi hawaasa keenya caffee madda nagaa guddinaaf nageenya akka aadaa keenya hundaa maleera irraa barree baay'ee itti gammanne miseensa waldaa kana ta'uu kootti baay'een itti gammanne miidiyaa mataa kana miidiyaa sana irratti hojiilee kana agarsiisaa jira nullee karaa feesbuukii waldaa kanaatiin hojiilee raawwisaa waan irra gahe waan gammaa irra gahe fi kaayyoo isaa irraa waldaa jira guyyaa guyyaan hordofaa jirra miseensonni waldaa kanaas akka baay'ina keenya akka waldaatti miidiyaa waldaa kanaa hordofnee kaayyoo uffata waldaan kun qabatee jiru jala jalatti deeggaruun suuraa eegama dhuguu qabnaan itti waldaa kana jabaadhaa baay'ee galateeffannaa hojiidhaan guddifnaa dhaloota dhokatee ol qabnee mul'ifnaa daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa gaggeessota daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa gaggeessota salphata singeenye arsaa kafalleerra bu'aa bahii baanee hundaa gonfanneerra waldaa dargaggoota caffee hojii gamta waliin gala mul'anni kee bu'aa gaarii sabaaf gala hooggansi kee cimaa kutannoo murataa ifaan baattee deemtuu dukkana rukutaa hiyyummaa fi rakkoo gadadoo balleessaa kaayyoowwan saba koo hojiitu milkeessaa saffisaan oomishee gabaa dhabdiheessaa horsiisee furdisee cooma murachiisaa qaala'iinsa jiruu iddootti deebisaa mana ijaaree fi keessa jiraachisaa baadiyyaaf magaalaa riqicha ceesisaa. namoota na duuba jiran namoota miseensa waldaa kanaan ta'an especially akka gara waldaa kanaatti dhufanii hammataman sababni isaa waldaan kun waldaa abdii namatti toruudha abdii namatti toruu duwwaa osoo hin taane waldaa qabatamaadhaan agarsiisaa jiruudha laalaa jirra waan ta'eef waldaa kana jechuun ani akka addaatti keessattuu kanan ajaa'ibsiifadhu yeroo dhiyoo keessa baatiidhuma darbe kana keessa gama midhaan dhiyeessii midhaan nyaatatiin naannoo Tigraay illee deemee waldaa dhugaa baay'ee ajaa'ibsiifadhe achirratti naannoo Tigraay deemee achirratti midhaan nyaataa kuduraa fi muduraa dhiyeessee gatii madaalawaa ta'een qaala'insa biyya keenyatti illee akka tasgabbaa'u gochuu keessatti waldaa baay'ee taphachaa jirudha. Kanaaf namoonni waldaa kanaaf miseensa ta'uu barbaadan shakkii tokko odoo irraa hin qabaatin dhuftanii amma simachaa jiru waan ta'eef akka miseensa waldaa kanaa taataniin jechuu barbaada. Maqaan koo Toleeraa Biraannoo jedhanii kanan dhufes akkasuma bulchiinsa magaalaa Caancurraa kanan dhufe dargaggoota waldaa miseensota kana bakka bu'uuneeti kan dhufne
baay'ina nama 15 qabannee dhufne. Akkasumas sababiin asitti dhufaatii keenya inni guddaan karaa feesbuukii, karaa yuutuubii, karaa tiiktookii, karaa isaanii wantoota isin hojjettan hojiin keessan baay'ee nu gammachiisee abdii nutti ture jennaan wal geenyee waliin marannee gara keessanitti dhufuu fi dirqamne jechuudha. Akkasumas immoo wantoonni isin gochaa jirtan karaa pirezidaantii waldaa caffee hojii gamtaa waliigalaatiin karaa sanyii iddashuutiin wantoonni baay'een karaa miidiyaa sanaan darban baay'ee abdii kan namatti toruu fi akkasumas immoo iyyuu alaayinsa gabaa tasgabbeessuu keessatti wantoota garaagaraa ijaarsa mana jireenyaa kan mana barnootaa hundumti isaa wantoonni sun karaa isaan ilaalu sun akka dhufnee asitti akkaataa kanaan yaada keenya bal'innee ibsannuu fi akka ilaallullee waan nu godhedha jechuudha. So wanti ani dhumarratti jechuu barbaadu akkasuma waaqaa gaditti abdiin keenya kabajamoo obbo Sanyii Iddashuutiin abdiin keenya waaqa gaditti isaan kanaan fi akkasumas immoo boruun keenya abdiin keenya waaqarra kan jiru sun mul'atee akka burleetti banetti milkoofnu abdiin qaba jechuudha gama kootiin. Dargaggoota misoomsitan taanee fi waldaan kun dhumni isaa waan bareeda keessa akkasumas waan abdii namaa kennuu fi akkasumas immoo borummoo waan yaadnee manaa baane kaayyoo fi hawwii keenya bara dheeraa tokko galmaan nuuf ga'ee akka sammuu keenya nu boqochiisu abdiin qaba. Kanaaf isinillee koottatii waan kana qaban bira ga'a odeeffannoo irra qaban bira ga'atii wantoota isinirra barbaachisan guutatii koottatii wanta kanatti itti boqodhaa abdii horadhaadhaa boruun keenya fuuldurri keenya ifa waaqa wajjinii waan jedhu sana dabarsuun barbaadaan.